qaama tokkicha jira malee parsanii sadii tiriinitii warri jedhan isaan ilmaan Luusifariiti. Barsiisa sobaati. Namicha Tortoliyaa jedhutu kana xibaaree inni iyyuu boodarraa gaabbee yaada isaas geeddaratee du'e jechuudha namichi. Achi booda warruma akkasaatu yaada sana deemsisuu yaalii gochaa jirani malee tiriinitiin soba obboleessoo. Akka tiyaasaan dheeressineef gabaabsee wansi gaggaafadha. Akka anii fi Waaqayyo tokko taane isin tokko ataatanuuf jedhee moo hin jenne Yesuus bartoota isaatiin. Isa jedheera garuu waan ati jette tokko irratti waa sirreessu. Jedheeraami. Isatti dhufna ela. Yesuus Kiristoos Waaqayyo keessa Waaqayyo Yesuus Kiristoos keessa ta'uu hin danda'u jette. Tokkummaa Waaqayyoof Yesuus gidduu jiru qaamaan tokko ta'an osoo hin taane tokkummaadhuma bartoota gidduu jiru yaada jaraa tokko. Yaada qajeelaadha yaada sirrii. No. Okay, ragaa fidiyoon sin jedhaa tamma ragaa fiduu dandeessa waan amma jette kanaaf. Maal si fidu? Yaadaani malee qaaman. Akka mireeshi akka anii fi Waaqayyo tokko taane isinis tokko ataatanuuf ka bartoota Yesuus jedhu maa inni? Kan bartoota dhiisi kan Yesuusii fi kan Abbaasaan si gaafadhee ragaa naa kennuu dandeessa waan amma jette kanaaf. Fakkeessaan jiru akka anii fi Waaqayyo tokko taane isinis tokko ataatanuuf jedhem Yesuus. Isa jedheera ana si ibsa san inni tooppikii kan biraadha amma waa'ee Yesuusii fi waa'ee Abbaasaa. Jalqaba kanatu akka anii fi Waaqayyo tokko taane isinillee tokko ataatanuuf jedhe. Isa ittiin si dhufa inni an si mormne isa barqoo isa illee taanaan itti dhufna garuu step to step deemuu qabna mitire amma waa'ee Yesuus Kiristoosii fi abbaan isaa wal keessa tokko ta'uu hin danda'anii jettee asooftee jirta. Situ jedhe kan. Wal keessa tokko ta'uu hin danda'anii siin hin jenne. Abbaanii fi Yesuus Kiristoos qaamaan tokko ta'uu hin danda'ani kan jedhuuf ragaa naa kennuu dandeessaa wangeela keessaa. Qaamaan tokko ta'an kan jedhuuf ati ragaa naa kennuu dandeessaa? Wanni lama akkamitti qaamaan tokko ta'a kun beekamaadha jarri parsanii lama Yesuus parsanii tokko. Na dhaggeeffatu Yesuus parsanii tokko Waaqayyo abbaan parsanii ka biraati. Parsanii lamaan kun walitti makanii qaamaan tokko ta'u jechuun maaf taate apoostilii wajjin haasaa namaa kamiyyuu fudhatu ati naa kennuu qabda tokko qaamaan tokko ta'u ka jedhu. Ela parsantii warri jedhan isaan soobdoota 3% warri jedhan isaan soobdoota 3% wanti jedhu wangeela keessa hin jiru. Ani apoostil gammachuu jedhama. Dhugaa baatu dhugaadha wangeela qulqulluu ana qofa taasaa warri kaan hin xibaarti ishini. Kanaaf warri tiriinitii Yesuus parsanii qabu. Yesuus parsanii qabu gaafa biyya lafaarra ture sana. Yesuus Kiristoos dubartii Maariyaam keessaa Addaam isa lammaffaa hafuura isa jireenya keenya ta'ee dhalateera. Yesuus parsanii qabamoo jira malee qaamni sadii kan jedhamu parsanii hin qabuun siin jedhe. Parsan jechuun namummaa isaatiin Maariyaam keessa dhalatee dheessitaa isaan jira. Parsanii jechuun zaata jechuudha. Zaata ashkaasa shaksii wayii zaata wayii qabamoo hin qabu. Maanni immoo afaan Oromootti naa deebisika. Waan qabatamu waan ijaan namatti mul'atu wayii waan yoo namaa qabatamu wayii. Ani bar. Qaama akkasiidhaa parsanii lammaffaa nama sin jedhe ilaal. Anama wana naasa hunda jechi afaan koo keessaa baatu hundumtuu wangeela irra jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:13. Inni olii dhufe ilma namaa, inni olis ba'e ilma namaa Yesuus Kiristoos tokkichadha. Qaama tokkicha jira malee parsanii sadii tiriinitii warri jedhan isaan ilmaan Luusifariiti. Barsiisa sobaati. Namicha Tortoliyaa jedhutu kana xibaaree inni iyyuu boodarraa gaabbee yaada isaas geeddaratee du'e jechuudha namichi. Achi booda warruma akkasaatu yaada sana deemsisuu yaalii gochaa jirani malee tiriinitiin soba obboleessoo tiriinitii waa wangeela irra hin jirre parsan 3% jettee atis isaan wajjin walitti hin makamini Waaqayyo tokkicha jira. Waaqayyo tokkichi sun immoo namummaa Kiristoosiin mul'ateera. Ragaa qabatamaan sii kenna. Kanaaf Kiristoos Yesuus Kiristoosummaan isaa namummaa isaa dubartii Maariyaam irraa dhalate. Kanaaf inni masiichadha. Masiicha isaa abdachiifame gartee raajoonni waa isaa dubbatanii turan. Fakkeenyaaf durbiin ulfoofti ilma dhiiraa sin deesse jedhamee dubbatamee ture. Isuma sanatu raawwatame. Durbi deesse ilma dhiiraa deesse. Waaqayyo dhiira durbas miti. Waaqayyo hafuura. Waaqayyo hafuura. Waaqayyo tokkicha. Waaqayyo dhugaadha.
Kanaaf Yesuus Kiristoos ani dhugaadha. Ani jireenya jedheera. Ani jiraataadhas jedheera. Ani isa jiraachisuudhaaf hin jedheera. Ani abbaadha jedhe. Isa waaqayyo tokkicha ofiin jedhu sana Yesuus Kiristoos afaan isaarraa raga qabatamaa sii kennaan. Kanaaf Yesuus Kiristoos waan lama irra argita. Namummaa qaama isaa fi waaqayyummaa isa keessa jirutu jira. Kanaaf Yesuus Kiristoos yommuu dubbatu waa'ee namummaa isaatiin yommuu dubbatu dadhabaa ta'uu isaa irratti waa'ee waaqayyummaa isaa yommuu dubbatu garuu Yesuus Kiristoos waaqayyo isa guddicha kan isatti amanee jireenya bara bara akka qabaatu shakki tokko illee keessaan argattu jechuudha. Kanaaf waa'ee namummaa isaatii fi waa'ee waaqayyummaa isaa adda baaseen siima yoo barbaadde jechuudha ragaa wangeela keessa. Alright? Na dhagaa jirta yoo ta'e. Apostili meeqoy baay'ee keessa deemaa jirta. Waan haasaa jirtu irrattis immoo waa tokko waan konfidensiidhaan ragaadhaan haasaa jirtu hin qabdu. Mee karuma gabaabaa wayiin si gaafadha. Karuma gabaabaa wayii. Amma Yesuus humna kootiin homaa gochuu hin danda'u isin jedhe kanaan fudhattaami? Ela amma waa tokko wangeela yommuu dubbistu. Isan fudhattaami? Isan fudhattaami? Isan maa qoy hin deemnaa dhiisi rakkoo hin qabu. Hojiimaan deemna suuta inni. Isi ammaa kanarraa fudhattaami? Amma fakkeenyaaf ilaala akkaataan ati adeemaa jirtu waa tokko fakkeenyaan si ibsuun qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani gammachuun yoon jedhe ani gammachuun jedhe malee waan xumureen qabu. Atis akkuma kana wanta hin xumuramne tokko ani gammachuun jedheera kanaafuu jetteetu hiikaa biraatti kennuu deemuu qabdu. Na ficcisiisuu qabda. Akkuma kana wangeelicha ficcisiisuu qabna. Amma fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa. Ishi amma namni gammachuu. Akkasiin jedhee amma gabaabinumaanii saatis walitti hin dheeressinuu Yesuus Kiristoos humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedheera moo hin jenne? Yesuus Kiristoos miti kan jedhe. Jedheera moo hin jenne? Kanuma bicha naa himi. Jedheera moo hin jenne? Ana si ibsa na dhaggeeka. Naan ibsini jedheera moo hin jenne? Jedheera moo hin jenne? Okay, iddoo amma dubbisneetti. Dubbiseera obsa Dolbeen. Walumaan dubbisne sun. Dubbisnee kaane walumaan dubbistee fixxe. Amma irra deebii dubbise irra deebii dubbise. Okay. Wangeela boqonnaa 5 isa 30 itti nan dhufa kana dubbiseen achitti deebi'a. Ani abbaa keessa abbaanis ana keessa akka jiru hin amantuure abbaa isa ana keessa jiraatutu hojii isaa hojjeta malee dubbii ani isinitti dubbadhu hunduma ofuma kootiin hin dubbadhu. Isa kana sammuutti naa qabadhuuti achittan si deebi'a. Ati immoo isa sammuutti naa qabattu isinis ana keessa jirtuu isa Yesuus jedhe sana sammuutti naa qabadhati immoo gaafa waan akkasii haasoftu isinillee ana keessa jirtuu isa Yesuus jedhe sana sammuutti qabachaatuma deemi. Mee amma Yohaannis 5:30 lakki sammuumatti qabadhuufani sammuumatti qabadhu gaafa haasoftu wanni akkasii eeggatu wanni akkasii akka jirullee sammuutti qabachaatuma deemuu qabdaafani. Amma Yohaannis 5:30 naa dubbisi. Guutumatti irra deebi'e. 30 irraa kaanee amma 30 meeqatti jettee? 30 amma 30 naa dubbisi. Bakki ragaa keenyaa garuu 30 turre 31 32 ture. Okay, nan dubbisa 31 32. Yesuus itti dabale ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhaga'etti nan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa ana erge duukaa bu'uu malee. Look. Bu'aa malee. Thankyuu galatu. Amma gaana dhaggeeffadhu sirriitti gammachuu. Isa erge kun immoo isuma keessa jira. Ana keessa jira jedhee jira. Amma gaana dhaggeeffadhu. Jedhati wal keessa jiru. Inni wal keessa jiraachuu rakkoo hin qabu nuyyuu Yesuusiin keessa jirra. Akka macaafa barsiisa macaafaatti yoo deemte nuyyuu Yesuusiin keessa jirra. Atiin jirtu garuu ana wali si galuu qabu.
Yesuus Kiristoos itti dabalee maal jedhe? Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Innummaan ati waaqessitu sun. Ati Yesuus Yoo Kiristoos waaqummaatu keessa jira yoo jette illee osuma waaqayyummaan keessa jiraatu akkana jedhe Yesuus. Osuma waaqayyummaan keessa jiruutiyyi ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koorraa akkan dhaga'etti nan faradhe. Yesuus illee maal farada? Abbaarraa akka dhaga'etti. Firdiin isaallee maaliif qajeelaadha? Abbaarraa akka dhaga'etti farada waan ta'eef. Ayyaada koo duuka bu'uu hin barbaadu. Yaada isa ana ergee duukan bu'a malee jedhe. Yesuus ergamaa moo ergamaa miti gammachuu? Alaatu jettee bar. Waanuma ati ergamaa moo ergamaa miti Yesuus? Kuno sin deebisa dhaggeeffadhu. Naan deebisini kana bichaa naa deebisi gammachuu. Ergamaa moo ergamaa miti? Waan biraa dhattee naan haasayin. Ergamaa moo ergamaa miti? Hin mirkaneessana dhaggeeffadhu kaa maal ta'e? Ergamaa moo ergamaa miti naa deebisi afaan irratti dura. Abbaa isaatiif ergamee dhufe. Abbaa isaatiif ergamee dhufe Yesuus. Ergama abbaati moo ergama abbaa miti? Yesuus Kiristoos ilma abbaati. Ergama abbaati moo ergama abbaa miti? Abbaa isaatiif ergamee dhufe kun fedha abbaa koo raawwachuufan dhufee dheebar. Abbaa isaa kanaaf ergamaadhaami? Ilmi koo naaf ergama bara amma fakkeenyaaf ilma koo bishaan naaf fidiyoon jedhee dhaqee naaf fidu. Rakkoon qabu ilma ati waaqayyoo hin dhalee mitiiti. Ishi rakkoon qabu abbaa isaa kanaaf ergamaadhaami Yesuus. Abbaa kootiif atu jette bar dubbichis jedhe anamma hirrisuu dabaluun danda'u laali. Jedhi ka afaan hin jedhi ka afaan hin naa jedhe rakkoon qabu. Ergama abbaatiin Yesuus. Irra deebiin jedha dhaggeeffadhu. Yesuus itti dabalee ani ergama abbaatiin hin danda'u abbaa koo irraa akkan dhaga'etti nan faradaa. Firdin ani faraduus qajeelaadha. Aanoo jedhee ilaali gashii kana qabadhu. Aanoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa ana erge duukaan bu'a malee. Inni si erge kun eessa jira nutti agarsiisii jedhani. Ana keessa jira jedhani. Jarri haa jedhanu Yesuus ergamaa Waaqayyo abbaati moo ergamaa miti? Abbaa isaatiif ergamee dhufe. Abbaa isaatiif ergamee dhufe. Halleluuyaa. Yesuus ergama abbaatii mi? Yes. Abbaa isaatiif ergamee dhufe. Yesuus ergama abbaati. Na amante sirriitti. Ishi ergamaan ergaa ta'uu hin danda'a? Ergamaan? Ergaa ta'uu hin danda'a? Ergamaan ergaa akkamittiin fakkeenyaaf ani yoon xalayaa tokko fudhee geesse ani xalayaa sana miti. Ani xalayaa sana miti. Fakkeenyaaf yoon xalayaa wayii sitti kennee xalayaa kana wayii fuudhiitii bakka akkanaa naa geessi jedheen si ergadhe. Ati ana ta'uu dandeessaa? Ana isa si erge kana ta'uu dandeessaa ati? Ani si ta'uu danda'u ati simmoo na ta'uu dandeessu. Maasha Allah. Kanaafuu Waaqayyo abbaatu Yesuusin erge. Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaa isa erge kana ta'uu hin danda'u. Waliigalle amma. Yesuus Kiristoos ilma isa ergateeti. Waliigalle sumannaa fide. Waan hin jenne akkaan jedhetti muna jala. Wallahi akkas naa jette. Ati na ta'uu dandeessu yaa gammachuu? Na ta'uu dandeessu ammati? Anas hin jedhe ani si ta'uu hin danda'u ati si na ta'uu dandeessu. Aniifate fakkeenyaaf gooddanyaadha ati aniifati gooddanyaadha. Wajjin jiraannaa wal jaallannaa waraqaa kana wayii bakka akkanaa wayii naa geessi jedhee waraqaa wayii sitti kenna. Waraqaa sana fuutee naa geessita. Ati ergamaa kooti. Atiinan si ergadhe kuni ana ta'uu hin dandeessaa deebitee? Ana isa si ergate kana ta'uu hin dandeessaa? Yesumaa ta'uu hin danda'u. Ani si ta'uu hin danda'u ati si na ta'uu hin dandeessu. Teenkii galatoome. Ani ergamaa ta'uu hin danda'u ati immoo ergaa ta'uu hin dandeessu. Yesuus ergamaadha. Yesuus ergamaan suni Waaqayyo abbaa isa erge sana ta'uu hin danda'u. Waaqayyo abbaan illee Yesuus Kiristoosin isa ergamaa kana ta'uu hin danda'u. Amma gaa dhaggeeffadhu gaa. Wanni addummaa fakkeenya fuutee haasoftee fi wanni waa'ee Yesuus Kiristoostiif dubbisne waaqaaf lafa giddu garaagarummaa isaa jechuudha. Sittiin garsiisa ragaa wajjin. Yesuus Kiristoos
abbaa isaatiif ergamee dhufe. Anis isin mormine ergamee dhufe. Qoiga amma isa kana bagana amante isa kana dhiisi afaan keessi amaneera yoo deebitee mormite illee afaan keessi amaneera gammachuu. Yesus waaqayyo abbaa ta'uu hin danda'u. Yesus waaqayyo abbaa ta'uu hin danda'u. Waaqayyo abbaan illee Yesuusin ta'uu hin danda'u. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ergamaadha. Kana jala sararree waliin fudhanneerra ishee. Dhaggeeffadhu ila. Yesuus Kiristoos apostil. Anaan immoo naa kenni. Kanuma irratti haasofna qoyi. Anamma waan hin jenne tokko akkaan jedheetti yoo ati haasofte warrumti kan keeyyuu sitti gaddu because lakki maal jettee kaate maal taate gammachuu wallaahi jettee kaate. No ilaal harka namichirtee afaan namichirteetu dhugaa argachuu hin dandeessu. Kuni diktaatarummaa jedhamaa hiikkaa karaa biraatiin. Akkasitu hin taane anamma ragaa qabatamaa sii kennuun qaba. Yoon soobe anatu soobduu ta'a. Garuu ragaa yoon si kenne abbaan dhugaa waaqayyoodha. Kanaaf dhugaa waaqayyoo fudhachuun immoo dhiisuun immoo mirga keeti sunaan jalqaballee sitti meera. Amma laal anaafaati tokko ta'uu hin dandeenyu wal keessa seenuu hin dandeenyu maaliifi anaafaati nama waan taaneef. Okay? Anaafaati nama waan taaneef. Waaqayyoo garuu hafuura jedhamee caafameera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:24 irratti waaqayyo hafuura jedhamee caafameera. Hafuura jechuun Yesuus immoo hafuuraa miti gaa. Yesuus immoo hafuuraa miti gaa kama caafaatti yoo deemte Yesuus immoo hafuuraa miti. Kanaanis yoo deemte ila dhaggeeffadhu. Kanaanis yoo deemte gammachuu qoyi. Karaa biraan aan deeminiifani na dhaggeeffadhati. Yoo karaa kanaan deemte akka macaafaatti waaqayyo hafuura. Yesuus Kiristoos immoo hafuura miti. Hafuura miti akka macaafaatti. Yesuus hafuura miti dha macaafni. Karaa kanaa yoo deemte anu ragaa siin kenna. Yeroo dhugaa Yesuus hafuura miti waaqayyo immoo hafuura. Kanaafuu Yesuus hafuura miti waan ta'eef waaqayyo ta'uu hin danda'u. Wanni waaqayyo ta'u maali? Hafuura bichaadha. Na dhaggeeffadhu kaa. Gara kanaanis kanaan qabamu waan ta'eef. Yeroo macaafnis wal dhiigaa. Ibnu. Kana dhiisi gara kanatti addeebina daraan qabamta. Ibnuudha maqaan kee. Ibnuudhuma. Ibnu. Please. Ani yeroo ati wangeela koo dubbattu yes sin jechaa jira bara. Amma wanni ati dubbatte Yesuus hafuura miteetti. Yes. Yesuus hafuuraan hin dhufne. Yesuus hafuuraan dhufe warri jedhan iyyuu soobdota jedhamee caafameera. Yesuus Kiristoos fooniin dhufe jedhamee caafameera. Yesuus Kiristoos fooniin dhufuusaa amanatee kan hin beeksifne soobdudha jedhamee caafameera. Kanaafi Yesuus Kiristoos fooniin dhufuusaa maaliif jedhame? Kana sammuu keetti gaafachuu qorachuu qabda. Because Yesuus Kiristoos inni waaqayyoodha inni hafuuraan ture. Waan hundumaa dura ture waan tureef. Akkamitti hafuuraan ture? Because namni isa arge isa qaqqabee beeku hin jiru. Amma garuu Yesuus Kiristoos namummaadhaan gaafa dhufe. Yesuus hafuuraan ture? Yes. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irra dhattee ilaalte sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichis waaqayyo bira ture sagalichis waaqayyo ture dubbata. Waan hundumaa dura ture. Yesuus waa'ee afaan isaatii maal jedhee ani Yesuus irra akkataa dhiisi. Karaa fete. Isa yoo dhabnee jennee isa hiikuu si dandeessu. Yaa gammachuu. Waan biraa sin godhu bara. Jiraataa bara biraan sin godhu waan biraa sin taasisuudhaan. Gammachuu. Ishi waaqayyo hafuuraami? Yes. Eeyyenu. Yesuus Kiristoos immoo hafuuraa mitiimi? Yesuus Kiristoos abbaadhaas ilmadhaas hafuuradhaas yoo chaansii naa kennite si mirkaneessa. Yesuus Kiristoos hafuura mitiimi naan jetteen kaan eedamma? Yesuus Kiristoos hafuuradha garuu isa fooniin mul'atedha sin jedhee. Isa fooniin mul'ate. Maal taate isa hafuura miti innee waliigalleen kaan eemma? Moo ragaan sii baasa? Inni ela waa'ee foonsaa anama fakkeenyaaf ani homaa gochuu hin danda'u iddoo jedhe sana waa'ee foonsaa keessa waa'ee foonsaa haasaa jira. Yesuus hafuura moo hafuuraa miti? Yesuus hafuura moo hafuuraa miti? Yesuus Kiristoos waaqayyoodha hafuuradha. Hafuuraadhaan? Namummaadhaan immoo mul'ate. Yaa. Hafuuraa Yesuus. Yaa waaqayyoodha Yesuus. Yaa ragaa sin kenna. Waa'ee waaqayyummaa sin gaafanne Yesuus hafuura moo hafuuraa miti? Yesuus hafuuradha. Yesuus waaqayyoodha. Yesuus gooftaadha. Yesuus jireenyadha. Fedhi Yesuus Kiristoos hafuura ka jedhu. All right.
Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa jalqaba sagaleetu ture. Sagalichis Waaqayyo bira ture. Sagalichis Waaqayyo ture. Waaqayyo hafuura akka ta'e amantaame? Waaqayyo kam? Waaqayyo kam? Waaqayyooti tokkichi suni hafuura akka ta'e amantaame atu? Waaqayyo hafuuraa jedhama caamni. Thank you. Kanaaf sagalichi maal ture? Waaqayyo ture. Kanaaf hafuuraan ture jechuudha. Hafuuraan ture. Amma garuu namummaadhaan mul'ata. Sagaleen sun hafuuraa? Yes. La. Yoo wangeela biraa dhattee ilaaltee jettee wangeela isaa afaan Amaariffaa irratti qaal jedha. Wangeela afaan Ingiliffaa irratti immoo wordii jedha. Sagalee osoo hin taane jecha. Jechi hafuura eessatti ta'uu jechuudha. King James na harka jira maali? Kunoo King James si dubbisuu nan danda'a. King James dubbisi waan barbaadde dubbisi wangeela afaan Ingiliffaa yoo dubbiste wordii jedha. No, ragaa olii kennine wayyure maali waan saa. Baasi dubbisi baasi. Kunoo sifan dubbisa. Aramma King James ni afaan kosmiti. Aadaa kosmiti. Afaan kosmiti kunoo maal akka jechuu maal akka dubbisuuf deemu iyyuu hin beeku kunoo nan dubbisan jedhe malee. Akka jedha kunoo. In the beginning was the word. Capital letter dha youth. And the word was with God. Capital G dha kunis. And the word was God jedha. Dubbichis Waaqayyo dha jedha. Capital G dha. So Waaqayyo dha. So Waaqayyo immoo hafuura akka ta'e atuun beekta kunoo wangeela Yohaannis boqonnaa 4:24. Kanaaf Yesuus Kiristoos yennaa sagalicha yennaa ture. In the beginning. Hafuura ture. Waaqayyo ture. Jalqaba maaltu ture jedhaara. Wordii moo saawundii dha jedhaa jira. In the beginning was the word. Capital letters in jedhera. Thank you galatoom. Wordii jechuun maal jechuudha hiikni afaan Oromootti? Isuma masii dubbise ka jalqaba sagalee ture sagalichis Waaqayyo bira ture sagalichis Waaqayyo. Wordii jechuun sagaleedha afaan Oromootti? Yaa. Salaam. Hin beektu afaan Ingiliffaallee. Ishi saawundi jechuun maal jechuudha? No, macaafa qulqulluu keenya irra barreeffamee jiru na gaafatteemi. Saawundi jechuun maal jechuudha gaafa afaan Oromootti hiikamu? Saawundi jechuun afaan Oromoo gaa warri sagalee qooqaa kan jedhan loqoda adda addaa jira beera Oromoon iyyuu. Lakki saawundi ka jedhamu afaan Oromootti gaafa hiiktu maal sii ta'a? Saawundiin egaa sagalee. Sagalee sii ta'a. Wardiinoo gaafa afaan Oromootti hiikamu maal ta'a? Wardiinis afaan Oromootti sagaleedha maqaa. Jechi afaan Oromoo kun afaan Ingiliffaatti gaafa jijjiiramu maal jedhama? Jecha jechuun afaan Ingiliffaatti gaafa jijjiiramu. Jecha yoo jette words jechuus dandeessaa. Voices yoo jette garuu voisiin wantoota sagalee. Seera afaanii keessatti wordii fi saawundii adda baastee beekuu qabda. Yookaan sagalee fi jecha adda baastee beekuu qabda. Na dhaggeeffadhu. Fakkeenyaaf voice yoo jette waan baay'eedhaaf. Ilaalati nama waa wayii hin qoyne dhaggeeffadhu kaappoos maal taate nan fixaa na dhaggeeffadhu. Nama waa wayii hin baranne laa nama beekumsa wayii hin qabne yoo ta'e malee wardiidhaan sagalee hin jedhu namni kamuu. Maaliif jennaan sagalee jechuun sagaleetu walitti dabalamee sagaleetu walitti ida'amee jecha ta'a. Waan jecha hin taaneedha sagaleen. Sagaleetu walitti dhufee sagaleetu walitti ijaaramee jecha uumuu danda'a. Jecha sana uumuu danda'a. Kanaafuu sagalee hin jedhamu wardiin. Wardi jechuun immoo jecha. Jechi uumameera. Wardi jechuun jechi uumameera baqa. Sagalee wayitu walitti ijaaramee jechi uumame. Wardi jechuun hiika afaan Ingiliffaa yoo afaan Oromootti translate goote jecha jechuu ta'a malee sagalee jechuu eenyuyyuu ni kana. Namni wallaalaan kamillee yoo nama ooma takka cirraash hin beekne ta'e malee namni sagaleetti hiiku hin jiru. Wardi jechuun jecha. Saawundi jechuun sagalee. Akkasii amma miutii kaafadhu gammachuu. Maali cubbuu sinitti hin ta'u waan jeeqaan jiru muutirraa warrina keessan sinif adiisuti. Lakki anumas si kaa'e maaliif beekta na dhaggeeffachuu didde. Wardii sagalee jettee gaafa hiiktu yeellaatu ati. Afaan Oromoo ta'eetu loqoda biraan musifan dubbisa kunoo jecha ammayyaa jedhamee macaafuma qulqulluu. Qoy jecha ammayyaa miti amma naa dubbisteetta King James naa dubbisteetta King James irratti the beginning of was word jedhami.
Amma Ingiliffa nurraa dhiise amma anaafati Ingiliffa irratti mataa waliin nyaannu. Wardii ture jedhami jalqaba. Loqoda kan biraa argadheera sin jedhe sifan dubbisa macaafarra. Loqoda kabiraa naan dubbisin. Loqoda kabiraa naan dubbisin. Ingiliffa irratti jalqaba wardii ture sin jedha araami. Naan dubbisin waan biraa takka illee. Ingiliffa nurraa dhiiseeti ma anaafata amma Lakkii maaf ol karakkarra kun afaan Oromoo durallee na dhaggeeffadhu. Afaan Oromoo durallee afaan Amaariffaa durallee kaa jiru Ingiliffa macaafni kun kan ittiin barraa'ee jiru Ingiliffa. Kan inni irraa tiraansileet ta'e illee Ingiliffa kanarraa ji. Kanaafuu Ingiliffa fudhachuu danda'u qaba. Ammayyaa kan tiraansileet ta'ee jiru afaan Oromootti kunoo sifan dubbisaan jedhemu. Please sifan dubbisaa. Maal laa dubbista? Wardiidhuma kana bichaa naa jijjiiriyati gara afaan Oromootti. Wardii jechuun jalqabarratti sagalee jedheen si dubbiseemi. Amma garuu loqoda afaan Oromootiin sifan dubbisaa. Oromoon bal'aadha bannaati. Xiqqoo chaansii naa kenni. Akka jedha. Oromoon akkamuu ballatu. Oromoon akkamuu ballatu. Oromoon akkamuu ballatu wanni sii galuu qabu. Wardii sagalee Oromoon akkamuu Arara Oromoon bal'aadha. Oromoon sooressa. Lakki Oromoon bal'aadha jedheetiyyi sagaleen kuni wardii jechuu barbaadaadha. No. Dubbisaan jira bannaati. Ani of keessaa isaan jiru. Ela akka jedha. Jalqabatti dubbiitu ture. Reefu garuu sagalee ture jedhame garaagarummaa isaadha. Jalqabatti dubbiitu ture. Dubbichis Waaqa wajjin ture. Waaqa wajjin ture. Dubbiin sunis Waaqa ture. Ergite Waaqa ture dubbichis. Kanaaf dubbiin hafuuraa gaamma ishee amma sirreessiteetta rakkoon qabu. Dubbiin jechi tokkuma. Dubbiin hafuuraa. Kunoo caafata jedha bar. Dubbiin hafuuraan siin jedhe. Eeka dubbinaan isinitti dubbadhe hafuuran jenne reefu si dubbisee wangeela Yohaannis boqonnaa 6:63 irratti. Lakki dubbiin hafuuraan siin jedhe dubbiin isinitti dubbadhe hafuuraa miti. Dubbiin hafuura ka jedhu jira. Dubbiin yookaan jechi hafuura. Of course Waaqayyoodha erga jedhee Waaqayyoo hafuura akka ta'e atuun beekta maal taatee maana jalaa miccirta ishee kanaa. Ma Waaqayyoodha ka inni Yesuus hafuuraa miti. Yesuus nama foon uffateedha. Nama qaama qabuudha. Yesuus Kiristoos hafuura miti. Hafuura jechuun dandeessu Yesuusin. Kunoo ragaasii kennaan jiraam Yesuus illee yoom soobee. Yoo kana fakkeenyaaf. Namummaa isaa ilma namaa of jedheera inni iyyuu ilma namaa ilma Waaqayyoo. Macaafni immoo waa'ee isaatiif Addaam isa lammaffaa Yesuus Kiristoos masicha dibamaa jedhamee waamameera. Inni isa keessa jiru immoo Waaqayyo hafuura waan ta'eef hafuurri sun immoo isa keessa akka buufatee jiru abbaan koo ana keessa abbaan kee eenyu jedhan isin iyyuu abbaa keenya jettu Waaqayyoodha kaa'edheen. Waaqayyoon gammachuu ishee gammachuu. Yaa. Dubbiin kun hafuuraa. Eeyyen. Hafuurri kun Yesuusi. Eeyyen. Dubbiin hafuura ka jedhu seera kam keessa jirame? Dubbiin hafuura kan jedhamu. Ingiliffaanis kunoo word is the God jedhee jira. Lakki dubbiin hafuura ka jedhu eessa jira? Dubbiin Waaqayyo hafuura ka dubbiin nama amma dubbiin nama dubbii namaati. Dubbiin Waaqayyo garuu hafuura jireenyas jedhamee caafameera. Dubbiin Waaqayyo hafuura? Yaa dubbiin Waaqayyo hafuuras jireenyas. Yesuus Kiristoos dubbii Waaqayyooti? Dubbiin Yesuus Kiristoos eeyyee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo jedhamee waamameera. Ilma Waaqayyoo jedhamee waamameera. Dubbii Waaqayyoo kamiiti Yesuus? Yesuus dubbii Waaqayyoo kamiiti? Yesuus Kiristoos dubbii Waaqayyoo isa tokkichaati. Waaqayyoo tokkichi kun isuma Yesuus Kiristoos keessa jiru kana. Yesuus dubbiidhuma ofiiti? Yesuus Kiristoos dubbiidhuma ofiiti Yesuus. Dubbiidhuma ofiiti Yesuus. Yesuus Kiristoos jalqaba dubbii ture. Amma garuu namummaadhaan isa mul'ate. Yesuus dubbiidha jettee taami? Yesuus Kiristoos dubbichuma isa nama ta'e sana. Dubbiidhaami Yesuus? Yaa. Yookaan jechaami? Akka sirriitti bareedu. Yesuus jechaami? Sagalee.
Yesus jechaa miinsiin jedhe. Dubbii yookaan sagalee amma anis jechi waan biraadha. Dubbii fi sagaleen garuu. Maal taateeti wardiin jechaa dhiisi kaati wardiin jechaa dubbiiniif jechillee tokkuma sagalee miti. Dubbii jechuun waan dubbatame tokko waan jecha ta'e tokkotu dubbii jedhama malee sagaleeniif dubbiin illee tokko miti. Dubbiidhaaf jechatu tokko. Jechuma jennee yoo fudhanne fakkeenyaaf jechisu Yesuus himi. Haya anamma ragaa tokko sirraa. Jechi Yesuus himi gammachuu. Jechisu Yesuus himi. Dubbichi Yesuusidha. Yesuus Kiristoos dubbichi. Eeshi dubbichuma idee fudhadhu ishee eegasii ta'uu dide. Dubbichi Yesuus himi. Yaa. Dubbii eenyuuti? Yesuus kun dubbii eenyuuti? Dubbii Waaqayyo. Dubbii Waaqayyoo kamiiti Yesuus? Dubbii Waaqayyo isa tokkichaati ka. Waaqayyoon tokkichi sun kami? Yesuus Kiristoos. Aha, Yesuus Kiristoos dubbiidhuma ofiiti? Yesuus Kiristoos dubbicha isa foon uffatee nu gidduu buufateen. Yesuus Kiristoos dubbiidhuma mataa isaati dubbiidhuma ofiiti? Of course sagalichumatu foon uffatee nu gidduu buufate jedhamee caafamee. Dubbiidhuma ofiiti jechuudha. Yaa wanti biraan maaltu jira? Yesuus malee wanti biraan hin jiru. Alfaan isaan adda Omeegaan anadha jedheera. Salaam yaa salaam. Isa malee kan biraan sirriitti ilaala. Sirriitti ilaala. Mina humti sammuu qabu akkamitti akkas jechuu danda'a? Yesuus Kiristoos dubbiidhaa jedhe. Yesuus Kiristoos jecha jedha. Afaan Ingiliffaa irratti wardi jechuun jecha jechuudha. Yesuus Kiristoos jechaa jedhe. Jecha eenyuuti jennaan jecha Waaqayyoo tokkichaatiin aan jedhe. The word is God jedhe. Ingiliffaan. Jecha Waaqayyoo tokkichaatiin aan jedhe. Waaqayyoon tokkichi sun eenyu jennaan Yesuusii jedhe. Yesuus jechuma ofiiti jechuudha. Yesuusummaan suni jecha ofiiti. Yesuusumti jecha ofiiti. Maaliif jechuudha? Salaam. Ma eessaa mee namni sammuu qabu akkamitti akka jedheera beektaa? Eenyuun na fakkeessitu? Ishi qoyi ammas qoyi tokkoffaa irratti yaa jamaa namni dhaggeeffatu na dhaggeeffadhu. Tokkoffaa irratti Yesuusiin ergamaadha jedheera. Inni lammaffaan immoo waan sammuu namaatiin illee hin fudhatamne waan namni sammuu qabu hundillee hin yaanne waan ammaa kana haasa'ee jira. Mee sadaffaa irratti immoo dhaggeeffadha. Yesuus Kiristoos waa hunda dura dubbiitti tureemi. Abshir hunduma keessan fayyisuufan dhufeen. Jedhi waa hunda dura dubbii tureemi Yesuus. Eeyyen. Dubbii ture. Waa hunda dura Yesuus dubbii ture. Dubbiin sun eenyuun bira ture? Waaqayyoo bira ture. Waaqayyoo kamiin bira ture dubbiin sun? Hafuura ka. Waaqayyoo kami? Waaqayyochi hafuuraa sun Waaqayyoo kami? Waaqayyoo hafuuraan akka ta'e beektame maal? Aha. Ilaal fakkeenyaaf dubbiin sun Yesuus jedhii fudhadhu. Jalqabatti dubbiitu ture. Ragaan dhabamusi ragaa wanni sun Yesuus jedhee ibsu dhabamusi mee akkasuma jennee siifaa fudhannu. Yesuustu waa hunda dura ture. Yesuustu Waaqayyoon bira ture. Yesuus Waaqayyoo kamiin bira ture? Thank you. Yesuus kun waan hundumaa dura ture. Alfaaf hin jedheera. Inni waan hundumaa dura ture kun hafuuraan ture. Because yennaa Waaqayyoo kamiin bira ture dhagaaffiin kiyya gammachuu. Yesuus waa hunda dura ture. Yesuus Waaqayyoo bira ture. Waaqayyoo kamiin bira ture? Waaqayyoon isa kamiin bira ture isa jettee fi Waaqayyo isa hafuura sana keessa ture ka bira ture ka. Keessa turen jedhuun bira ture wal bira ture laala akkasitti wajjin turani. Wal bira turani. Waaqayyo isa kami? Bira ture yoo siin jedhee dubbichi dubbii hafuuraati. An fakkeenyaaf riizaaltii isaa maaliin beektaa? Yesuus Kiristoos deebii kenneera. Abbaa kee nutti agarsiisa biraa dhuftee gaafattiin jedhan ana keessa jira jedhee deebiseef sun deebii gaadha jechuudha. Ana keessaa dhiisi kaati. Ana keessaa yoo deemte wannati gurra kee keessa kaa'achuu qabdu isin ana keessa jirtu isa Yesuus jedhe sana bartootaan isa sammuu kee keessa kaa'achuu qabda. Wal keessummaa waan biraa hin mul'isu. Sirriitti nama fudhadhaa ammuma kana yoo ani Yesuus keessa Yesuus immoo ana keessa jira bara dhibbattan fudhaa isaanii. Yesuus waa hunda dura ture. Yesuus Waaqayyoo bira ture. Waaqayyoo kamiin bira ture gammachuu. Haya na gaafatteemi. Waaqayyoo kamiin bira ture. Waaqayyoo manni bira ture bichaa nutti himi. Suutuma jedheen siyaasaa. Yoo na dhaggeeffatte malee wanti kun hin cimti bara. Ilaal jalqaba sagalee ture.
Dumachi me malee nuti wannu cime. Sagalichi kunis immoo Yesuus Kiristoosidhaatu beekteettam. Jalqaba sagalee ture sagalichis Waaqayyoo bira ture jechuun sagalichumti kuni hafuuraan ture jechuudha. Because Waaqayyoo hafuura. Salaam maal takkasitti ka yaaboo. Anasii kan haala maltaatee ragaa qabatamaa kan anasii kenna bara. Macaafa siin qayyartu isin macaafa siin qayyartu yoo namni isin jala deemee waan isin jettan kana waan ani bar lakki ilaal na dhaggeeffadhu akkasii galu ani bar iddoo kana dhaggeeffadhu. Gammachuu kiyya maaloo dhoofteerta beektaa atamma tiriinitii warra tiriinitii. Calliseetis akkin siin jedhe gammachuu na dhaggeeffadhu sirriitti. Fakkeenyaaf Abdulaziiztu ana bakka fakkeenyaaf gammachuun fudhadhu. Gammachuun fakkeenyaaf mana tokko wayii keessa seenuu haa ta'u. Gammachuun waa hunda dura ture jenna. Gammachuun waa hunda dura ture. Gammachuun sun immoo Ibnul Islaamiin bira ture. Ilaali mila.